gadda laphee nama cabsuudha. Obboleettiin keenya suuraa asirratti argitan kuni mucayyoo kana heerumtee erga heerumteen boodatti immoo abbaa manaa ishiin qalamtee ajjeefamte jechuudha. Obboleettiin keenya akka suuraa irratti argaa jirtan erga heerumtee reef waggaa tokko kana keessatti immoo albeedhaan qalee abbaan manaa ishii jechuudha. Waan baay'ee nama gaddisiisu. Ashamaa akkam jirru hordoftoota kabajamtoota koo nagaa keessanii nagaa kooti galata waaqayyoo sin jecha. Egaa hordoftoota kiyya dhugaa gadda laphee nama cabsuudha. Obboleettii keenya suuraa asirratti argaa jirtan tuni akkuma argartan mushurraa dhalleedha. Heerumtee reef waggaa tokko guutti jedhanii jiranii akkasuma immoo kan ajjeese abbaa manaatiin harkaan qalee ajjeese jechaa jiranii waan hedduu nama gaddisiisu waan laphee nama cabsuudha. Biyya keenya keessatti gara jabeenyi daangaa darbee jira. Keessattuu biyya Itoophiyaa keenya keessatti gara jabeenyi ilma namaa daangaa darbee jira. Lubbuun ilma namaa qaata ka shunkurtii taate jechuudha. Akkuma shunkurtiitti qalamaa deemti jechuudha. Sinigalee kanaaf buleewwan koo adaraa keessanii buleettii keenya kanaallee sagalee taate akkasuma immoo iyyadha akka biyyattillee biyyatti iyyannoon akka dubartiirraa ajjeechan akka dhaabatu qalmaan akka dhaabatu iyyadha abboo kana waan namatti faradini ammuma dhiiruma wajjin buluunu namatti olfaataa jira jechuudha. Dhugaa rabbi har'a ishee wajjin nyaatee ishee wajjin dhugee maaliif boo namni keenya maaliif ajjeefama yeroo baay'ee maaliif ajjeefama akkatti dubartiin keessattuu dubartii taate dubartiin akkamitti ajjeefamti kan yeroo baay'ee ajjeesaa jiru warruma dhiiraati jechuudha. Kuuniin qala kun akkoo barbaadetti kukkutee lafa kaa jechuudha. Kun haadha ofii qala kun haadha manaa isaa qala har'a mirgi ijoollee kun immoo daa'ima qala har'a mirgi dhala namaa keessattuu mirgi dubartootaa nu eegamuu didee ta'e ani waan isaan galuu didee dhugaa dubbachuudha jechuudha. Mucayyoon kunis kan qalamtee abbaa manaati jedhamee jiraaniin toora Facebook fi akkasuma immoo tiktokiitti kan isaan akkasitti barreeffama adda addaatiin kan garlakkisanii akkasuma sagalee kiraarii wantoota adda addaatiin kan garlakkisanidha. Waan baay'ee nama gaddisiisudha. Ishiinu heerumtee mushurrummaa isheetti iyyuu baane immoo ajjeesee jechuudha. Sinigalee amma mee kana yoo laalte dhiirattu iyyuu maxxanuun baay'ee namatti ulfaata dhugaa. Dhiiratti maxxanuun hedduu namatti ulfaata jechuudha. Kanammoo sagalee walii ta'a keessattuu ijoolli biyyaa kun sagalee walii ta'ati. Dubartoota keenyarraa ajjeefamuu yaada bahu dubartii keessattuu dubartoota irraa dubartoonni haadha namaa taati haadha manaa namaa taati obboleettii namaa taati jechuudha. Dubartiin dadhabduudha. Dubartii kana kan ishee kan argameeyyuu isaaniyyuu dubartii irraa argamanii dubartii qalanii ajjeesu jechuudha. Gara jabeenyi ilmi namaa kun daangaa darbee jira. Dhugaa gadda gaganan jedhamne kan keessattuu biyya Itoophiyaa keenya keessatti kan namatti dhagahamaa jiru waan baay'eedha jechuudha. Sinigalee gadda haganan jedhamnetu nutti dhagahamaa jira. Maaliif abbaan akkuma yeroo darbe viidiyoo hojjetamee jirutti viidiyoon mucaa haadha qalee deebisee Muhammadlee abbaan manaa kan ajjeefamante hin dubbatamu jechuudha. Osoo har'a namni tokko gaafa nama ajjeesu osoo ajjeefame har'a namoota biraatti irratti hin deebiin keessattuu dubartii irratti gocha suukaneessaa hojjechaa jira. Ilmi dhiiraa jechuudha. Ilma dhiiraati kan kana godhu. Garaa haadhaa keessa bahee haadha ajjeesa. Garaa dubartii keessa bahee dubartii ajjeesa. Garaa haadha manaa isaa wajjin laayivii dabarsee waan hunda gaarii badaa wajjin dabarsee ka'ee boodammoo walloliinsa jidduutti dhufe lubbuu ishee qala jechuudha. Ni galtee kanaaf adaraa keessanii hundi keessanii sagalee ta'aatii akka dubartoonni keenya ajjeefamuun dubartii keenyarraa yaafuu dubartoota keenyarraa ajjeefamuu yaafuu jechuudha. Innaa kanaaf akka ajjeechan dubartoota keenyarraa nurraa eejjatu hundi keessanuu sagalee ta'aa dhugaa rabbii jechuudha. Waan baay'ee nama gaddisiisu jechuudha. Dhalli namaa keessaayyuu dubartii dhiira yoo ajjeese dhiirri gaafa dhiira ajjeesu homaa namatti hin dhaga'amu. Dhiiratu dhiira ajjeesa. Garuu dhiirri yoo dubartii ajjeesu hedduu nama gaddisiisa. Keessaa biyya keenya keessatti wantoonni kun sirriitti babal'achaa jira jechuudha. Sinigaltee kanaaf adaraa keessa sagalee ta'aa fi dubartoota keenya sagalee ta'uu hin dagatinaa isin jedhashi. Kanaaf hundumti keessanuu sagalee ta'aa fi maali boru kan har'a akkanatti isinirra nurra ga'uu danda'a bar gaafa callisnu kana nurras ga'uu danda'a. Maaliif gaafa tokko har'a nama dubartii ajjeese qabanii hidhanii yookiin immoo qabanii akka hidhan jechuudha. Lubbuu isaa baasanii akkuma lubbuu ofii mararfatu sani lubbuu nama sanillee mararfata waan ta'eef garuu keenya immoo gaafa nama ajjeesan garagalchanii nama hidhanii achitti nama sooran akka qotiyoo jechuudha. Sababa kanaaf keessaa kan itti deddeebi'aa jiru baay'inaan jechuudha biyya keenya keessatti. Kanaaf adaraa keessanii innaa kanaaf adaraa keessanii obboloota koo hundumti keessaniyyuu
sagalee ta'uu hin dagatinaa isiniin jedha waan baay'ee nama gaddisiisudha. Haadha keessaa baanii yoo haadha ajjeesan dubartii ofii fuudha yoo ajjeesanii boruuf immoo nuti maaltu nurra gahaa jennee beekuu qabna wanna kana isinii galee anarra maaltu gahaa maatii kiyyarra maaltu gahaa jettanii keessattuu ijoolleen dubartiin shamara taatee dubartii taatee kan jirtu waan kana irratti hojjedha akka balaaleffannu jechuudha nu hundi keenya jechuudha wanti kun waan balaaleffantanii jechuudha. Akkamitti ilmi dhiiraa garaa jabaatee dubartii qala rabbii keenya jedhaatee dhugaa mee namni akkamitti dubartii keessaa ba'e garaa maaltu dubartii qala kunis akkuma agartanii obboleettii keenya tokkotu karaa tokko tokkiitiin gaafadhee ture maaliif sababa maaliitiif qaleenaan ol jedhu oluma jedheetu maqalee fuudharee foggaa guuttee erga foggaa guutteen booda miciyyoon kun daa'imallee hin godhanne jettee jirti daa'imas hin godhanne garuu hin qalee abbaa manaa isheetiin qalamtee ajjeefamti jettee waan baay'ee nu gaddisiisudha jettee turte. Inna sababa sanii fi hundi keessaniyyuu adaraa keessanii sagalee ta'aatii dubartoota keenyarraa ajjeechan akka dhaabatu godhaa jechuudha keessattuu biyya keenya keessatti jechuudha akkuma yeroo darbes immoo mucaan haadha ofii qaqqalee qurqurxee godhe kunis immoo silaa maaliif biyya keenya keessatti akkuma isin jedhe osoo seerri akkuma du'aatti farade ta'eeti namni akkanatti walitti dubartii keessattuu dubartii hin qabu jechuudha dubartii dhisitee dhiirumaayyuu ajjeesuuf fiigu sareedhaan ajjeesu silaa jechuudha maaliif akka lubbuun isaa marartu waan du'uuf waan beekuu fi sareedhaa ajjeesuu hin sodaataa jechuudha. Kanaaf amma biyya keenya keessatti taa'anii nyaatu akka barbaadanitti fataa jedhanii taa'anii nyaatu. Kanaaf biyya keenya keessatti ajjeechan hin jiru yoo hidhamtee teechee nyaatta waan ta'eef sababa sanii fi namni keenya biyya keenya keessatti ajjeechan dubartoota irratti baa'achaa jira. Dubartoota fi daa'imman xixiqqoo irratti gudeeduu irratti waan baay'ee dagarraa bar namni gaafa lubbuudhaan jiru waan baay'ee arga isinii galee. Har'a waan baay'ee argaa jirra jechuudha. Isinii galtee daa'ima teessee irratti gudeedaa jira dhiirri. Lubbuu teessi baasaa jira dhiirri. Kanaaf dhiirri dubartii qale dhiirri daa'ima gudeedee ajjeefamuudha bakka ajjeefamuudha. Lubbuu namaatti illee faradan garuu firdiin aduu akkasitti faradame ta'e har'a nama keenya jechuudha keessattuu dubartii kana gadi fuudhanii qalanii daa'ima gadi fuudhanii gudeedanii ajjeesan jechuudha isinii galee. Ilmi namaa gara jabeenya ilma namaati kun hundi kan ta'aa jiru gara jabeenya ilma namaatirraa kan ka'e jechuudha. Kanaaf obboleewwan koo adaraa keessan hundi keessaniyyuu sagalee dubartoota keenyaa ta'a. Keessattuu warri Itoophiyaa jiru akkamitti sagalee hin taane bahanii hiriira bahuudha dhugaa rabbi. Dubartoota keenyarraa ajjechan haa ejjitu. Qaluu yaa ejjitu baqqaan akka nu qalle. Qalamsi waan jedhamu nurraa ejjitu. Bakka qalamaa jirti dubartiin keenya yeroo baay'ee qalamaa jirti yeroo baay'ee ajjeefamaa jirti daa'imti xiqqoon gudeeddamaa jirti. Kanaaf adaraa walitti eeggachuu qabdan. Jalaa eeggachuu qabdanii beekuu qabdanis kana hundi keessa sagalee walii ta'uu qabdan. Yoo sagalee waliin taane immoo namni nuu ta'u hin jiru. Waliin mirmachuu qabdan siinii galee. Kanaaf adaraa keessan isiniin jedha. Hundi keessaniyyuu adaraa dubartoota keenyaaf sagalee ta'aa haga danda'ametti sagalee ta'uu yaadaa. Kana balaaleffachuu yaadaa. Boru immoo kan mana kana mucayyoo kanaa seeni boruus mana keesseenuu hin hafu bar yoo gaafa tokko sitti aare kashsi godhee si biraa deemee inni hidhaa taa'ee fataa jedhee zanaa jedhee isaa malee nyaataa jechuudha si galte gaafa immoo ajjeefame har'a hin sodaata jechuudha namni tokko dubartii xiqqoo hin sodaata mirgi dubartii nuu eeggamaa jiru erga mallas du'e mirgi dubartii nuu eeggamaa jiru. Akkuma barbaadne tokko shunkurtiitti muramaa deemna jechuudha. Qaxaqaxamaa muramaa shunkurtiitti lubbuun teenya shunkurtuma sanuu hin qatte shunkurtiidha gaafa akkanuma muraan deeman yoo itti hojjetan malee akka san caallee yuunuti jechuudha. Lubbuun dubartii keenyaa kana caalte jechuudha. Sinii galtee shunkurtii santu caala jechuudha lubbuu dubartii teenya irra jechuudha. Sinii galtee dubartoota irraa haa dhaabatu. Akka seerri dhimmi ilaalatu nuuf haa laalu dhugaa dubartiin walaa dhumaa jirti. Dubartoota teenya qalaa jiru. Dubartoota teenya hayyoota teenya qalaa jiru. Kana hunda kan godhaa jiru dhiira. Dhiiruma Itoophiyaa keenyatti seeratu hin jirre seera soo jiraate ta'eeti har'a gadi bahee ilmi tokko dubartii takka akkana jaalaaluu hin danda'u kan gudeedu yookiin immoo kan ajjeesu haafuu jechuudha. Kanaaf adaraa keessa hundi keessaniyyuu sagalee ta'aati dubartoota keenyarraa ajjeefamuun daa'imman keenyarraa gudeeddamuu yaafuu jedhaati sagalee ta'a. Hundi keessan bayi viidiyoo hojjedha. Waliin qaana'ina boru mana keesseenuu danda'a. Irsi keessi har'a na jaalatetti burusi jibbeesi qaluu danda'a. Si galee inni akkasiidha. Waaqayyoon obboleettii keenyallee waaqayyo lubbuu ishee hamaaru. Kuni waan dubbatanillee hin qabu. Maal akkan jedhamee namatti dubbatamullee qalamtii yoo namaan jedhan sila warii wayii namni kakkitti qalan rabbi dhugaa rabbi nama jibbisiisa.
obboleettii koo nagaan boqadhu. Wanni godhanii jiru baay'ee nama gaddisiisa dhugaa garuu wanti Itoophiyaa